Kam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii keenya viidiyoo kana irratti akkamiin intarneetii bilbila keenya irra jiru haala salphaa ta'een koompiyuutera keenyaaf jechuunis disktooppiidhaaf akkaataa itti sheer goone achirratti fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla. jalqaba irratti intarneetii nuti bilbila irraa fayyadamaa jirru daataadhaanis yookaanis immoo waayifaayi ta'uu ni mala. So daataa kana yookaanis waayifaayi intarneetii kana bilbila irraa keebilii fayyadamnee akkaataa itti koompiyuutera keenyaaf sheer goonu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti kan nuti goonu keebiliidhaan koompiyuutera keenyaaf bilbila keenya wal quunnamsiisna. Itti aansuudhaan bilbila keenya irraa seetingii keessa seenna. Seetingii keessa erga seennee booda connections kan jedhu asirraa arganna. Isa irratti kilikii goona. Itti aansuudhaan mobile hotspot and tethering kan jedhu kana asirraa arganna. Isa irratti kilikii gochuudhaan USB tethering kan jedhu kana onii goona jechuudha. Wayita onii goonutti akkuma agartan kana amma koompiyuutera kiyya irratti intarneetiin kunoo mallattoon intarneetii kun as biratti dhufeetii jira. Bilbila kiyya irraa immoo kan fayyadamaa jiru kun akkuma agartan kana waayifaayiidha. So waayifaayi kana keebilii fayyadamee koompiyuutera kiyyaaf sheer godheen jira. Kan hojjechaa jiru immoo sheer gochuudhaaf bakka kana dhuftanii fakkeenyaaf google.com haala kanaan wayitan gara google.com jedhee search godhutti kun akkuma agartan kana bakka kana irratti nuuf hojjeteeti jira. So keebilii fayyadamuudhaan haala kanaan intarneetii bilbila keenya irraa qabnu koompiyuutera keenyaaf yookaan disktooppiidhaaf sheer gochuu dandeenya. Viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira gahaa. Chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib goone taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarruutti turtii gaarii.